Yeroo dijitaalaa kana keessatti gaa namoonni gaa haala duriitiin gaa lakkoofsa bilbilaa keessan tumtanii namaaf sheer godhuu barbaadanii hojiin keessan akka isinii fufuu barbaadan gortee yeroo ammaa yeroo salphatti haala amma argaa jirtan kanaan gaa biizinasa keessan sooshaal miidiyaa keessan wal quunnamsiisuudhaan gaa taabii tokko qofaan miliyoonota kastamara argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf gaa namoonni hoteelota garaagaraa piroomoot godhuuf barbaadan akkasuma dalagaa mana madaamii nama geessitan namoonni sawwaaqonni uffatoota garaagaraa gurgurtan salphaatti namoota baay'ee bira gahuudhaaf akkasuma gaa biraandii garaagaraa piroomoot godhuudhaaf salphaatti isin gargaara. Miitaa jedhama ilma Oromootiin nuuf uumame addunyaa irraa bakka feetan teessanii ajajachuu dandeessan. Yeroodhaatti appideet godhatanii sooshaal miidiyaa keessan irratti dabalatanii biizinasa keessan san piroomoot godhuu dandeessan yookaan maamiltoota baay'ee bira akka geessan godhachuu dandeessan. Kanaafuu gaa salphatti gaa haala itti fayyadama isaatii fi haala ittiin isinittiin agarsiisa. Kanaafuu gaa biizinasni keessan akka itti fufaatee guddinni keessan itti fufaa ta'uuf kottaatii bifa barbaadanii gatii barbaadanii argadhaa. Egaa duraan dursee asuma Google Chrome keessan keessa dhuftanii findjobdetermination.com jettanii barreeffattanii ergasii gaa yeroo takka sarchi godhattanii hordoftoota gayyaa ergasii gaa haala kanaan weebsaayitiin kun isinii dhufaa yeroo takka ergattu godhan gaa haala kanaan weebsaayitiin kun gizee isinii dhufee yeroo takka iddoo sarchi baarii kanarratti gaa waa fi taataa jettanii barreeffattanii ergasii sarchi godhattanii hordoftoota gayyaa ergasii gaa haala kanaan suuraan kun gizee isinii dhufee yeroo takka gattuutanii ergasii haala kanaan yeroo loofuudhaan haala kanaan harkifachaatuma salphatti iddoo daawulood jiru kana gattuute yeroo takka ergasii gaa haala kanaan hordoftoota gayyaa kan barbaadan gaa haala kanaan xalaba keessan bakka barbaadanitti gaa gatii barbaadaniin ajajettanii biraandii keessan sooshaal miidiyaa keessan gaa waan gurgurtan san yookaan waan hojjechaa jirtan san salphatti gaa namoonni baay'een gaa addunyaa kanarraa bakka jiran maratti gaa biizinasa keessan san guddifachuu dandeessan. Yeroo bijjeetti haalaatti gaa hordoftoota gayyaa kanaafuu gaa itti fayyadamaadha. Namoonni baay'eenis gaa akka irraa fayyadamu immoo like, share, favorite godhuun dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadhaadha. Turtii gaarii